Yoo angorrana shimalli safaanii baafatee bar mee angorrana kaasi jeeni bar. Waan ati nagoosifte hunda guututti biyya alaa beeyima. Sigale. Jaalatee angorra dhiisisi fakkaatti shimalli. Ifiifuu kushaasha kamii qulqulleessa. Sigale. Namni dura paartii tokko keessoo isaa qulqulleeffata jechuudha. Ichitti araara buusaa jechuudha. Ichi keessatti araara buusa. Namni paartii isaa keessa warra yaada tokko jaarmee jechuun maali? Nama yaada tokko qabu jechuudha. Amma warri bilziqina jaamu kun warra yaada tokko qabu jechuudha. Ilaalchaan, hujmaataan, raawwiidhaan no doubt warra yaada tokko qabu jechuudha. Nama yaada tokko qabu kanaa gandatti dabaasee jira jechuudha. خانين جمّا جا خانين ولا جا خانين شوا جا خانين مال جا خانين أررج جا خانين ميتكشو جا خانين ميل جا إفيفو بارتي خيستو بارتي برو أومي ديفيجني أدا أومي بارتي نساتو ولين دبفتو أوان كنا خيوانين كيسة بيخون سيمو جرا مين أما بارتي سارا بارتي إفيهو جنو خيستو كمان أومين nama paartiin ifi hoogganu gandummaa walit diree sigale nama paartii paarlamaa ifi hoogganu keessa taa'ee anaa Oromoo tanaaf akkana naan jettan jee gartee diviizhinii saba kana iddutti uumu akka biyyatti paartii mormituu ta'a yoo jabaatte aangorraa isa kaasuu deemtu wajjin akkamitti tokkummaa uuma jettee yaaddame sigale mee akkamitti tokkummaa uuma jettee mee teetumaaf gaafat angaafuma si gaafachuu jira warri kaabaa tokko ta'ee dhufu jira Oromoon tokkon taatu bar Oromoon tokko ta'uuf sigale Oromoon tokko ta'uudhaaf Oromoon araara kanaaf gati hayyoonni Oromoo kafale eenyu kafale Itoophiyaa keessatti araara haabuuf nu jechuuf taayee dandayaa areedo amata lama hidhamee ilmaan isa ala facaafamanii xiqqaate akkaawuntiin irratti ashagamte namaa gattee waan isan geenyeen arrabsamee xiqqaate sigale haqa dhabee paartii ciniinnatee kunuunsee gadhaabe irratti sigale gadhaabe keessatti xiqqeeffame nageenya haa bu'u jechuudha. Jaawar Mahammad namni gartee qeeroo tana guutuu sochoosee Itoophiyaa guutuu bilisoomse lakkii lolli Tigraayin ta'u nagaa wajjaa Saawuda qabnaa sigale nagaa wajjaa Saawu qabnaa lola kana oolchuun ni dandayame jechuurratti kamitti kana naan jettan jaanii Hacaaluu Kimbil godhanii sababa san godhatanii amata lama mee hayyoota hunda laale taayyee amata lama hidhe Jaawaris amata lama obaasaa jechuudha nama nagaa buusiisaa jechuudha paartii keessan nama gaafii isa gaafatu hunda firraa fageessaa jechuudha dhugaa qabda akkana bar namni si gahu hin jiru bar namni kana ta'u hin jiru wadala gurguddaa kana ifi marsee khungartee an ilmaan kiyyaan guddifadha aboo dhiifama naa godhisiin jaa ugeeti aboo ma akkana taatan jette sigale ilmaan kiyyaan guddifadha dhiifama naa godhisiin jaa waan akkana keessan annagine maalif namichi nama qaceeluu miti ni beekan nama yoo gaafii takka gaafatte borummaa sin dubbifne sigale nama mariidhaaf banaadhaati miti sigale itti aansuudhaan marroo dirribaa hogganoonni biyya alaa jiru ozoon hin hafin itti aanaa fi innilleen koree isaa wajjin woboo keessaa xaragamanii qilleensa mootummaan to'attu keessatti Tanzania dhaqan nagayuma kana yoo ummata kana bu'e ja'aniiti Tanzania dhaqanii kafacaase sheeytaanticha kana ilmatii pelleef kan isin abbaa fi ilma deeyidan kana sigale Itoophiyaa irratti nu bulchi
Aangoo sirraan barbaannu. Oromiyaa irratti ergamuu barbaannaa. Oromiyaa irra mootummaa ce'umsaa mootummaa waloo jaarranneeti. Sigale. Mootummaa Oromoo madaalu jaarranneeti. Booyyee fi harkarroo wali qabde tanaa miti. Sigale. Ilma namaa Oromiyaa irra jaarreeti. Mootummaa Oromoo fakkaattu Oromoo madaaltu gadhaabna. Please. Nuti federaala sirraan barbaannu Oromiyaa keessa qofatti nu hayyami. Jechuurratti. Sigale. Shayxaanni dhiiga dhuguun qabu yoo nageenyi bu'e dhiiga dhuguun qabu jechuudha. Jaartii wal lolchiisu hin jirtu. Bultiin inni diigu hin jirtu. Biitii inni diigu hin jirtu. Sabni inni gosaan diigu hin jiru. Yoo nageenyi bu'e. Hojiin shayxaanaa gartee bultii namaa diigu, gosaan nama diigu, gartee sabaa fi sablammii walirra kaasee dhiigni akka dhangala'ee dhiiga dhugu godhu. Sigale hojiin isaa kana waan ta'eef kanaan dhaba jechuudhaaf waboo gartee lubbuu isaa kennee. Sigale lubbuu isaa kennee mee an takkaa an du'ee bar xayyaaraan fixuu danda'an. Osoo Oromoo Ameerikaan no fly zone godhetee gartee Jabuuti irraa eeguu turte marroo fa'a xayyaara marroon deemanii fa'a. Osoo Ameerikaan akkas godhuu baatte marroo fa'a inni dhukke godhuu ka'ee jechuudha. Sigale. So osoon Oromoon akkatti gartee nageenyaaf jecha warri woboo kun xaragameechi dhaqee isa kadhachuu jiru hadiige kanaa jechuudha. Yoomsan qofa dhaabbatan manguddoon Daawit Ibsaaji Mararaa Guddinaaji warri karaa nagayaatiin haasa'u abbootii gadaa haadha siinqee abbootii qabeenyaa maarree jedhanii wali qabamanii waajjira isaa dhaqanii ololli fedhe haanurra deemu. Bilziqinnaa wajji walii galtan haanuun jedhani. Mee Oromuma tana iddutti nageenyi haa bu'u. Waanuma fedhan haanuun jedhani. Arraba nu dhufuus ni fudhanna. Ka alaa nu dhufuus ka keessaa nu dhufuus hunda ni fudhanna. Nageenyaaf jecha gatii sigale. Nageenyaaf jecha gatii eenyu ol ni khafallaa jedhaniiti. Sigale. Manguddoon tun itti dhayitee jechuudha. Manguddoo asiin isaan haasoysiisaa ichiin nama biroo haasoysiisee walitti dira bara akkana naan jedhanii bara akkana naan jedhanii bara akkana naan jedhanii yaa obboleessa. Asiin Daawit haasoysiisaa ichiin Mararaan akkana naan jedhan walitti hamata. Akkuma paartii isaa keessa godhu. Hoggii Maamma Faaraa bira dhufe Tamasgen Xurunee hamata. Hoggii Tamasgen Xurunee bira dhufe Qaallicha Amaaraa kana hamata. Sigale. Nama hunda wali jinneessee namni hundi akka bineensa wal eeggataa jechuudha. Manguddoo tanaas tagartee olola hundanuu fudhate jettee dhayite hunda fuudheeti bishaan jala yaase. Bar waan ati beekturraa hin siimu jira bar. Oromoon maaliif tokko hin taane? Oromoon maaliif waliin dhageenye? Oromoon diinatti gaddeemaa jiru kana maaliif gartee tokkummaadhaan duran dhaabbannee waan je'ee namni yaadda'uufi sigale saanii eegee hurmii eegee dhiigaa yoo si keessa jiraate mooraa san keessa loon buluun danda'aniin siimu jira. Sigale saniin siimu jira beekan pointii tiyyan gatiin. Manguddoon sun akkasitti olola fudhattee nageenya dhabdee arra namni isii biyya alaati isii dubbisu hin jiru. Hayyoota Oromoo waliin naqe keessa namni isii dubbisu hin jiru. Araarri keessanii isa geejjanii manguddoon mataa ol qabachuu dadhabdeeti. Sigale yaa Rabbi boodarra maal godhe faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti. Sigale boodarra faarsee bulaa kanatti bobbaaseeti. Ummanni kun heeraa beekanii jee arrabsiisee jechuudha. Saniifu Oromoon yoomsan qofa abbootiin qabeenya abbootiin gadaa sigale abbootiin amantii wali qabamteeti. Joollee waboo tana nuutu godhaa waan isiin si gaafattu qofa godhiif janii joollee waboo no problem. Isin abbaa keenya isiniif qabsaa'u jira. Sigale waan isin nuun jettan hunda ni fudhan.
Hoggii isa dhaqanii khaanii dhaqan qaqqabaa fidaa mee namni siyaasarra wal dhabe tokko furmaanni isaa siyaasamu qaqqabanii fiduu furmaata yoo kana qaqqabanii fidanii khabirootummaa gaara seena sigale saniifu namichi kun hanga jirutti namichi kun hanga aangorra jirutti yoo paartiin isaa no dhaabbachuu qabde jettee wadalloonni fi intarrise kun gaa dura dhaabbatan jee yaadani akka waaqatti sujuuda bu'anii fi yoo wanni kun dura dhaabbattee namicha kana dhaabdee maritti as deebifte beeka malee waan rabbi fidun beeka malee waan qaallicha kun aangorra jiru namichi mujrimnu shaytaanni kun aangorra jiruun oromoon takka taatu hin jirtu tana gubiyaaf gubii gati abdii murud sigale oromoo takkata oromoo maalta tokkummaadhaan raayyaa ittisaa jaarree jara duraadha tokkummaa miti osoo guutuun oromiyaa dura dhaabbatte waan dhugaan qabneen injifachuu hin dandeessu namicha kana wajji yoo dhaabbatte wallahi injifachuu hin dandeessu an namicha kana illee dhaamsa qaba namni hijibaan arra sifaarsu kun yoo xiqqis takka tuhiin takka dhufte tokko ibbiraan gartu nu warra si khomatu khanaatu rasiyata namni si mormu daawiti nama si jaalatu si morma nama si jaalatu balleeysite siinja nama si jaalatu dhaappu siinja sigale warre raizo shabbichu kana khararra jirta bar namni si ga'un jiru siinjuu kunundi warra gaafa layyatti cidhaati duubaan itti si dhiite sigale خون أوروبا خون أمريكا خون كندا ساقل أنا مسكينو تيسي جلا ياو فيندام نميتشي برايفت جيتي بتتجري فيه any time يرو بربادتي بلالي وداف كوبي any time isi warri garte konkolata mititiya wadala qabne harre baqattaniin qabne gange waan gudda warri arra garte namicha kanaaf jecha ummata oromoo madeeysaa jirtan sigale warri arra gartee intala oromoo gudeechisiisaa jirtan warri qabeenya oromoo hunda zarafsiisiisaa jirtan yaa weelaka wayyaaneen jabduun sunu jabaan rabbuma tokkicha wayyaaneen sunu arra facaatee qiyaamaa keessirti bilziqinaa bubuutu ifiifuu gartee qilleensarra malee lafarra hin jirre tan dhiise tan gandaan namichi diigee gosaa waliin naqee sigale wallagga jaani sigale wallaggaa fi shawaa kopha waliin naqa shawaa fi harargee kopha waliin naqa harargee fi arsii baalee fi arsii kopha waliin naqa cufa waliin naqee namni kun bineensa ta'e warri biiroo keessa tattaa'u hamma jaalaa balu maarriyaa balu jee gartee caffee keessa hojii tattaa'u kun tokko waliin dubbisu ani sirriitti hin beeka kana hunda ka godhu isa taayyee fi shimallis hunda waliin naqeeti taayyeenis si kararra jira yoggi shimallis guddaan kuni babuuf jechaa jaan si gale hunda waliin naqee idduu ta'a jechu abbaan nagaa isa namni hundi dhufee isa waliin mata si gale ibiyyoo jaartiin si hojjira fuudiddeewu naddawwala jaajaan si gale soo oromoon dammaqu qaba kana firraa arku qaba namichi aangoo isaa malee waa takka waan irra kaayyate qabu feetu shayxaana ta'e feetu oromoo ta'e feetu oromee ta'e feetu waan feete ta'e yoo isaaf sagadde haala wasaalan feetu waan feete ta'e yoo isaan saganne suma dhabamsiisa saniifu laal kanarra araarree eeggamu jiru araara mooraan oromoo kan itinne oromoon akka garte sitti harka if kennina gabranu godhadhu nu ergadhu kana ichi maaltu jira woboon bar osoon qawwee qabu osoon maxarayyaas qabu osoon isnaaparii qabuuti sigale gaachina siitaana oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa nu jaari si jala bul sirna kee diinan jenneni bar sirna keetiin bullaa janiini bar mootummaa oromiyaa mootummaa waloo nu jaari sigale sirna jala bul lakki ودلوتين يشرنا كده
tani noggin fedhetti dawwalee hashara duran naqee arrabsu tana malee nama akka nama yaaduun barbaadu jee jalaa dide sigale Gabrasiyoonii fi walaa fannoo fi walaa wantiin kan akkasi wal fixan tanutti as deemtuu turre jabdu jaanii walii galanii jechuudha. Sigale maaliif hogganoonni yoo walii gale hawaasni nagaa kuyyoonii fi gartee akka namni walii galu ittiin dhiifne namni akkamiin walii gala mee naa himi mee akkamiin walii gala akkamiin danda'amti hin danda'amtu. Sigale saniifuu khagartee akka Oromoo waliin galle akka sabni waliin galle godhaa jiru namicha kanaa jechuudha. Namicha kanaa jechuudha. Waan inni jiru namni waliif gala jettillee yaadin. Nama rabbiin amala shayxaanaa gartee shayxaana gogaa namaa uffatee yoo namni walloli biiroo isaa keessatti warra yaada isaa qabu hunda walitti diraan siin jee kanaa ol maaliin siim mee kanaa ol maaliin siim nama gartee bilziqinnumaa tokkummaa bilziqinnaa idduutti ka uumamtuun barbaanne nama bilziqinnaa udda facaasuutu aabaa ofii kaafaa ofii bilziqinnaa walii qabee humna godhee diina dura dhaaba. Sigale saniifu gatiin kun gartee wanni isaa xumuramaa jirti Oromoon gartee waan qabu jabeeffachuu qaba jechuudha. Waan qabu jabeeffachuu qaba. Sigale hoogganaa jechuun farasti ka uummata dhagahu. Ka uummata dhagahu. Hoogganaa sin dhageenye hoogganaa keetii miti. Abbaa fedhe maan ta'an. Hoogganaan sin dhageenye. Arra Jabuutiin timaantimii Itoophiyaa irraa dhaquuf ummata keenya walii qabdee ol yaasu jirti bar tuffii keessa. Mee hanga Oromoon tuffatamte laale. Osoon ati ilma kiyya 4 kiiloo jira maarree kiyya 4 kiiloo jira jettu ilmaan Oromoo Suudiin akkasii buqqaaftee akkas goote. Jubbalaandi buqqaaftee akkas goote. Soomalilaandi buqqaaftee akkas goote. Amma kunoo Jabuutii buqqisu jira jechuudha. Nama qabeenya qabdu nama waan feete qabdu guyya 5 keessatti walaa qabeenya keetii walaa ilmaan keetii jaartii teetii siin beeku guyya 5 keessa bahi jetteen. Usmaa'ilu Margeellee ka ummata Oromoochi baqachiisu jiruu fi Maamma Faaraa Qaallichi itti aanaan Abiyyi ilmaan adeerraniiti. Sigale waan kun farshoo fi wanta kana aarsee gartee Jabuutii kanaan godhajuu kun dawwalee Jabuutitti himaa jechuudha. Namichi maal akka dalagu jiru maal akka hojjechuu jiru eenyu wajji akka hojjechuu jiru ni hungaluufi. Understanding godhu gaafa dhiyootii san ittumaan hime Somaaliyaalaandii tana injifachuu hin dandeessu dhiisii bishaan ati fiddu hin jirtu bishaantu si jala yaa sireetee jala bishaan yaa'u taa gaafaan anjuusan usaatiin irraa misooma dura dhaabbatta naan jechuu turtan mee bishaan sun jiru amma utaaleeti asabiin deebise je Isaayyaas fikaase sigale eeysaa namuma gartee quba barbaree hudduu ifkaa'e sigale kursirra gattaa'u dadhabee halkan kana guutu sakandii takka as ciisa siin jedham sakandii takka as ciisa siin jedham guyyarraa eeyduu jijjiiru jira sigale eenyu mataa keessana dhawaan beeku sigale saniifu ani wanni isiniin juu gartee wanni kun waan gartee Oromoo madaalallee miti Oromollee nama kufalti bu'arra Itoophiyaa bar Keeniyaa dura jira IMF deengadde ibsa baase gartani inni horee jiddu galeessaa jee wadala walii qabee bira taa'utana walii qabeeti gartee dhiirti ka xiyyaani jirti jaan hin jirtu goonni ka xiyyaani jira hin jiru namni ka xiyya biyya guddisanii jira hin jiru janiin jansi gale IMF uzuma inni ka wadallootii tanaa wajji kana jechaa jiru IMF Itoophiyaa Keeniyaan isin bira kuttee ibsa baafte ibsa san sodaatti ni maniini dalagarraa ari'are maal godhaa namni makiinaa yaa'u baree bashannanuu baree maal godhaa
Maraataa dura dhaabbatee maal godhaa hi gartee dalagarraa ifare.